nama hundarraa'u barkana ijatti siitu jaalatamaa imaanni qijaa'u bar jaalala seetiin dabalamaa deema. Barsiisaa jireenyaa kan arraa baranne akkaataa hayaataa faana qayyuu deeme abbummaan fadhee'u jireenya tasgabbii irraa argata. Amma warraa gore dideetti gore salphina mudata. Arraa fi borullee namni si hordofee asit jiruu gaarii boru milkii gonfata. Yaa Rasuula Rabbii nuti osoo sin argin maqaa keetiin kan sitti amanne. Erga ati fiddee shakkii takka malee jaalalaan furanne. Garuu yaa Habiibi fuula kee arguu hawwinee darraane. Maal qaba yaa Rasuul osoo lubbuu haftee fuula kee argine. Maal qaba yaa Rasuul osoo lubbuu haftee fuula kee argine. Sautii gaarii saniin gorsa ati kannitu sirraa dhageeffanne. Mi'ooytuu sagalee afaan keetii baatu gurra keenya seene. Garuu yaa Sayyidi duuti si dhufteeti jiruudhaan seerkuu kan yoon gooyne. Duuti sunnaa Rabbiiti namuma hundaa'u hanga fedhe turuun tokko naaf hin jenne. Duuti sunnaa Rabbiiti namuma hundaa'u hanga fedhe turuun tokko naaf hin jenne. Anas ibnu Maalik ta'ee sin kaddifne Aliyyillee ta'ee hedduu sin oolchine hedduu takkaan ture sirraa boote aane garuu adde turuun sina wallaalchifne. Garuu addaan turu sina wallaalchifne. Carraa argadde fuula kee nagarree anaa fi sii jettuu bareechtuu dabree ani bar gaafatan duniyaa. Inshallah sinarka baru jannatatti gaafa guyyaan ga'e. Inshallah sinarka baru jannatatti gaafa guyyaan ga'e. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.